barbaachisaa warra kaan abaaruun duratti rakkoon nu keessa ture rakkoon nu bira ture maali nutu diina keenyaaf of saaxile kanaaf umuriin gabrummaa nurra oolte kan bulte nurratti biqilee kan daraare kanaaf waa biraa miti nutu saaxilamaa waan ta'eef waa hundaa ol har'as challenge kan nu godhaa jiru gurmaa'u dharrallee hojii manaa guddaa saba kanaaf ummata kanaaf har'allee challenge kan nu godhaa jiru tokko ta'uudha gurmaa'u maqaaf gurmaa'u otoo hin ta'in lapheedhaan gurmaa'u walitti lapheedhaan onneedhaan sammuudhaan walitti gurmaa'u wal faana gurmaa'u kanniisni bineensa keessaa yookiin wanni keessa maaliif sanyii titiisaati miti kannis maaliif dinqisiifatamti gurmuu waan qabduuf waan gurmoofte gurmuu sana keessa mootii jira gurmuu qabdi mootii qabdi damma mi'aa dammeessiti gurmuu waan qabduuf kanniisni bittinnoofte maali titiisa abbaan barbaade ofirraa qaatu titiisa faayidaan qabdi yoo gurmuun jiraate damma mi'aawu dammeessuun hin danda'amu waan ta'eef sabni gurmuun qabne lapheef sammuudhaan walitti ni dhabne gatiin qabu saaxilamaadha yeroo hundaa saaxilamaadha gaaddisan qabu yoo akka dhaloota har'aatti ergama guddaa qabnuutti of ilaalla yoo taane rakkoon keenya kaleessaa dhiisaa kan warra kaanii maal nu miidhanii rakkoo lakkaa'u miti dararaa isaan nurratti raawwatan rakkaa'uun bira dabarre rakkoon nu bira ture rakkoon nu keessa ture rakkoon gola keenya keessa ture maali tokko lamaan isa lakkaa'utu nu baasa isatu falanuu ta'a waan ta'eef yeroo hunda tokko ta'uun gurmaa'uun barbaachisaa isiniif yoo seenaa saba kanaa seenaa ummata Oromoo seenaa naannoo keenya jijjiirroo ta'e kun barbaachisaadha. Waa hunda caalaan sabboonummaan keenya utubaa waan hundaati kan jedhan Pireezidaanti Lammaan tokkummaan egeree Oromiyaa fi biyyattii lalisaa gochuufis ta'e kan karoorfannee fi wixineeffanne galmaan gahuuf sabboonummaan jedhan obbo Lammaan. Sabboonummaa qabaachuu qaba. Nuuf motora keenya. Tokkummaa keenya. Nuuf hunda keenyaaf gaaddisa kan inni ta'uu qabu sabboonummaa keenya. Oromoo naashinaalizim. yoo isan qabnu ta'e uma gatiin qabu hammam yoo dheeranne hammam doktara miti profeesara taane hammam qabeenya wayitoo qabaanne gatiin qabu har'a gosummaan maalummaan rakkoodha jennee nuyi faarsinu kun gosummaan akkamitti uumame maaliif uumame badoomaaf isinitti hin fakkaatin gosa abbaa abaluu kan jennu dhiiga duwwaadhaan miti bar gosummaan gaaddisa tokko qabaachuu waan qabuuf maaliif sarvaayival tokko ta'ee ofirraa faccisuuf tokko ta'ee falmachuuf iddoo rakkatetti tokko ta'ee wal gargaaruuf wal deeggaruuf kanaaf waa biraarraa ka'een uumamne gosummaan gosa ebaluu kan jennu kun dhiigaa waa walitti hidhate duwwaaf miti protection survival yoo tokkoon taanu taane tokko ta'uudhaaf immoo motora fuulduratti nu fuudhee deemu kan hin qabnu yoo taane survive godhuu hin dandeenyu kana hubachuun barbaachisaadha Oromoo naashinaalizim maal jechuudha sabboonummaa with new and modern thinking yaada haaraa yaada ammayyaadhaan maal jechuudha kun waan lamarraa of eeggachuu qaba tokko gabrummaarra kan warri kaan nutti fe'anii olitti
nutu kana hojjechuu dandeenya kuni nuu mala kana hojjechuu dandeenya jennee kan ofitti hin amanne kan walirratti hin amanne lakkoofsan qabnu nuti lakkoofsan qabnu har'allee kan hirriba keessaan dammaqne akka rafetti kan jiru baay'ee kan hin dammaqne baay'ee mee ajandaa keenya fudhaa laala hin ta'a jettaniitu dubbiin kun waan Oromoo kun hin ta'a jettaniitu amma dhuguma fiixa ba'aa jettaniitu jedhee guyyaa guyyaatti yaadanuu qabnu mul'atanuu qabnu fuuldura kan dhaabbachaa oolu kan onnee nu buusaa oolu meeqatu jira nu keessa lakkoofsa salphaan qabu kun maali kun sammuu gabroome bilisummaa sammuu ofii eeggachuun qabeenyaa oliiti. Sammuun takkaa kontaamineetif ta'e vaayirasii gabrummaadhaan takkaa gabroomuu jalqabe galaana beekumsaa keessa ucuubdanillee fayyuu hin danda'u. Galaana qabeenyaa keessa ucuubdanillee fayyuu hin danda'u. Sammuu bilisummaa qabu jijjiirama fiduu kan danda'u. Sammuun bilisoome jijjiirama fiduu hin danda'u. Jijjiirama fiduu hin danda'u. Of keessatti nu keessatti kun qabsoo cimaa barbaada. Hojjennee ba'uu dandeenya, injifachuu dandeenya. Iddoo inni kaan qaqqabuu dandeenya jedhee kan ofitti hin amane nu gidduuyyuu nu keessayyuu baay'eetu jira waan ta'eef har'ayyuu. Negative energy kan walitti gadhiisaa oollu meeqa? Humna wal buusaa oollu, onnee wal laaffessaa oollu. Onnee wal buusaa oollu meeqatu jira? Kanarraa of eeggachuu qabdu dargaggeessi isin. Dhaamsiin guddaan ani isinii qabu tokko kana. Inni kan biraan biyya kana keessatti nun laallatu jedhanii daangaa keessaa of baasanii waa'ee biyya kanaa keessaati daarii biraa keessa kaa'anii of ilaaluun kunis rakkoo biraa. Biyya kana keessatti jaallannes jibbines carraa biyya kanaa carraa biyya Itoophiyaa jedhamtu kan murteessu Oromoo kan murteessu. Har'as biyyi kun biyya taatee itti fufuudhaaf kan Oromoon qooda keessatti fudhanne kan Oromoon gaheesaa keessatti hin arganne biyyi kun biyya taatee guddachuu miti itti fufuu hin dandeessu. Amanuu qabna kana. Sana keessatti gahee nuu malu qooda nuyi fudhachuu qabnu keessaa fudhachuun nurra jiraata jennee itti amanuu danda'utu nurra jiraata. Sana keessaa daangaa sana keessaa of baasne iddoo biraa qabeenya sana waa hundaa sana kan biraadhaaf laanne kan warra kaanii goone erga daangaa keessaa of baasne of keenyeeti maal kileem goone maalitti hafne nuti. Dhimma kana lamaan irraa of eeguu waa'ee sabboonummaa Oromoo qabanne fuulduratti deemna yoo jedhu. Yoo dhimma kana lamaan baalaansi goone laan motora sana qabaanne deemne gormuu yoo qabaanne tokkummaa yoo qabaanne jijjiiramne nuti biyya kana keessatti hin finne hin jiru. Keessumaa dargaggeessi har'aa. Sanaa ol wanti abdii nuu kennuuf carraan nu harka jiru jira. Saaxilamummaan keenya kaleessaa maali jenne wallaalummaa keenyaa jenne har'a barannee jira. Har'a barannee jira. Barattanii jirtu isin hundi keessan. Namaa ol baranne yoo ta'u baate illee ofiif kan nuu ta'uu maluuf kan nuu ta'uu danda'u beekumsa nuu malu qabna har'a. Nuuf beekumsa nuuf ta'u qabna. Har'a waa hundaa ol wanti hunda keenya gammachiisu dhaloota sabboonaa uumneerra. Dhaloota beekumsa qabu. Dhaloota mirga isaa falmatu. Dhaloota eenyuufiyyuu boquusaa gadi hin qaban uumnee jira. Dhaloota seenaa tokko jijjiiree jiru mammaaksa tokko maal jedhu abbootiin keenya baraaf murtuttee gadi jedhanii jala darbuu hin danda'amaa? Hin danda'amu. Har'a hin danda'amu. Baraaf murtuttee gadi jedhanii jala darbuu jechuun achumatti ciisanii hafuunis dhufuu danda'a. Yoo fuulduratti murtuttee sitti dhufu sana akkatti ofirraa faccisuu dandeessu dhaffala qabaattee ofirraa faccisuudhaan malee
yoo gadi jette kufuu dhabuu keedhaaf kuftee achumatti hafuudhaaf kuftee cabuudhaaf wabii maalii qabda. Dhaloonni seenaa kana jijjiiru har'a dhalatee jira. Abdiidha kun. Har'a dargaggeessi keenya hojii dhabaa haa ta'u iyyuu malee har'a dargaggeessi keenya hojii dhabuu isaatiin abdii kutachuun qabu. Humna jijjiiramaati. Humna sabni kun uummanni kun abdii irratti gatu. Hundi keenya abdii irratti gannuudha. Humna kanaaf jireenya isaa har'aa otoo hin ta'in humna lafti bari'aa fi jiru itti dukkanaa'aa jiru otoo hin ta'in lafti bari'aa fi jiru ta'uu isaa hubate addunyaa kana keessatti qabsoo dhuunfaa isaatii waliin taasisuu qabu taasisuu irra jira. Galaana rakkooti addunyaa. Galaana rakkooti. Addunyaa kana keessatti namni addunyaa kana mo'atu namni addunyaa kana mo'atu nama xaare. Nama mudhii isaa hidhatee ciniinnatee hojjetutu addunyaa kana mo'ata malee namni taa'ee ilaalu taa'anii ilaaluudhaan addunyaa kana mo'achuun hin danda'amu. Hamma teenya rakkoon nutti deema malee nurraa hiikuu hin danda'u rakkinni. Gowwoomuu hin qabnu kanarratti. Addunyaan kun addunyaa caffee yookiin allaadduu nu aftee nu simattu jennee yaadna taanaan dogongora. Addunyaa allaadduu aftee nu simattu miti addunyaan kun. Addunyaa rakkinaan nu simattu. Rakkina kana keessa akka ilma namaa kamiyyuu akka saba kamiyyuu cabsinee caccabsinee keessa darbuun nurra jiraataadhaan of qopheessuun nurra jiraata. Yeroo hunda ijaaramee gurmaa'ee anatu biyya kana bortee kovar godha. Gaaffii saba kanaa guutummaatti anatu deebisa. Ana jedhee sanaaf of qopheessutu barbaachisa. Sanaaf of qopheessuu qabdu isin. Namni kana fuudhu hin jiru namni qophaa'eeru isin. Isin. Nutu kunoo warri har'a carraan nu ga'ee waan hojjechaa jirru kana hojjennu kun akkuma keessan kaleessa nama biraa ilaalaa turre. Nama biraa harkatti ilaalaa turre ulee. Carraan nu ga'ee har'aan nu bira dhufee jira. Borummoo isin harka ga'a. Amma ulee wal harkaa fuudhu miti. Ulittiin waggaa tokkos haa ta'u ji'a tokkos haa ta'u sa'aatii tokko nu harka yoo turre seenaattiin hojjechuu. Seenaa. Qabeenyi nu harka jiru har'a. Yoon hojjedhe ani har'a. Kanan boruun bulfadhu hin qabu. Hamma humni naa danda'etti. Har'a hojjechuu qabna waan egeree waan boruu. Keessumaa immoo nu dhaloonni egeree dhaloonni boruu dhaloonni dirqama seenaa qabnu dhaloonni dirqama dhalootaa qabnu hojjechuu qabna. Dargaggeessa keenya keessatti isiniin dabalatee Oromiyaa irratti uummata Oromoo dabalatee abiyootii tokko qabsiisuu qabna dheeyyaadha. Warraaqsa cimaa tokko warraaqsa diinagdee irratti gaggeessuuf isinitti diinagdee irratti halkanii guyyaa yoo yaannu waan diinagdee waan saantimaa waan birrii waan qarshii abjuun keenya waan maallaqaa ta'uu qaba. Hawaasni diinagdeedhaan hin cimne hawaasni diinagdeedhaan hin baane ergamaadha. Lakkoofsa duwwaadha. Eessayyuu ga'uu hin danda'u. Isuma maallaqa qabutu isa qabeenya qabutu isuma diinagdeedhaan cimaa ta'etu isa oofa gara barbaadetti. Kanaaf eeggachuu hin qabnu. Addunyaa rakkattuu kana keessatti xaarree jabaannee laffaanee halkanii guyyaa hojjennee addunyaan karaan qaxxaamuraan keessa darbamu shoorti katiin hin jiru waan ta'eef sana keessatti cimnee baanaadhaan sana maddi bilisummaan keenya jennee ija kanaan yoo hojjechuu baane tokko jennee jalqabnee diinagdeedhaan yoo cimuu baane gatiin qaba. Ayidooloojii siyaasaa addunyaa babbareedaa yoo haasofne yoo finne nuuf gatiin qabu. Waggaadha gara waggaatti dhiphummaa karaa sassaabdummaa bulchiinsa gaarii of tuulummaa. Bara baraan waggaa tokko haasofu waggaa lama haasofu waggaa shan haasofu waggaa 10 haasofu 20 darba waggaa meeqa haasofna nuti kana? Waggaa meeqa? Yoo gootaraa keenya guutu ta'e yoo gumbii keenya waan guutuun fidu ta'e maalluu godha haasa'uun keenya?
Yoo gola keenya keessa waan fidu ta'e haasawuun keenya maal nuu qabanuuf kun? Homaa gatii nuun qabu. Kanaaf an hunda keenya irraa jalqabe diinagdee irratti haa duulu. Abbaan qabeenyaa Oromoo inni qabeenya hin qabne lafaa qotu. Inni daldala hin beekne waa'ee daldalaa bare daldalatti haa galu. Ammaan booda warraaqsi keenya akka mootummaa naannoo Oromiyaatti irratti duuluu qaba. Raafnee jirra aadam maqnu diinagdee irratti haa hojjetu. Diinagdee irratti. Humna walii taane seenaa darbe jijjiiruutu nurra jiraata. Warra dirqama dhalootaa ofirraa qabu. Warra dirqama seenaa ofirraa qabnu waan taaneef akkasitti hojjechuu qabna. Karaan falanuu ta'uu danda'u kanaaf kana qofadha. Kana hubannee waliin haa hojjennu. Nus akka dhaabaatti akka mootummaatti isin cina dhaabbanne yeroo kamuu ajandaan dargaggeessaa ajandaa keenya isa jalqabaati. Ifan isinitti hima. Maaliif dargaggeessa boru biyya fuudhu. Dargaggeessa boru itti gaafatamummaa qabu. Har'a laamisheessuun nurra hin jiraatu. Har'a dadhabsiisuun nurra hin jiraatu. Akkuma barnootaan haa cimsinu jennee irratti duulle diinagdeedhaanis cimee eenyummaa isaadhaanis cimee dargaggeessa qophaa'aa seenaa naannoo keenya seenaa saba keenyaa seenaa biyya keenyaa boru jijjiiru akka inni ta'u hundi keenya waliin taane irratti tumsu waliin tumsuun nurra jiraatu.